Booqee sooddaa. Booqeen sooddaa booqeewwan beekamoo lamaan aanaa dirreetti argaman keessaa tokko yoo ta'u, godina Booranaa aanaa dirree ganda sooddaatti argama. Fageenya isaa magaalaa guddaa aanaa dirree meeggaa irraa kiiloomeetira 28, magaalaa guddoo godina Booranaa Yaabelloo irraa kiiloomeetira 98, akkasumas magaalaa guddoo biyyattii Finfinnee irraa kiiloomeetira 680 fagaatee argama. Booqeen sooddaa akkuma maqaa irraa hubannutti gosa albuuda sooddaa jedhamu of keessaa qabaachuun beekama. Wai gudi buun ishee salphaadha. Ol bahutti rabbi nu gargaaru. Abba ol bahuudhaaf daqiiqaa meeqa deemta? Daqiiqaa 50. ቀላልነቱን ስትመለስ ታየዋለህ።
wajjin akkam? Dansa. Sa'aatii meeqatti galtanam? As. Ambeegi ganollee saa tokkoof takkuli. Sa'aatii tokkoof takkuli. Fe'uudhaaf hammam si jalaa fudhate? Fe'uudhaaf. Baay'isi. Achi teekii ba'uufi. Sa'aatii tokko akkasiin ta'a. Akkasii. Naqee kaa'udha. Ashi. Deeqaa soddoma. Aha, irraan olee isaa moo? Irraan olee bahuudhaaf deeqaa soddoma? Giza akkan gaddeem. Yeroo gadi buutu deeqaa soddoma. Yeroo ol baatu garuu meeqa ta'a? Saa tokkoof takkula akkasiin deema. Miti? Giza waan faatu deemtee. Eshi jawaadha. Abba. Akkam ganamaan gammadaa kee jira. Eessaa deebi'aa jirti? Naayo. Booqee harree fa'ee gaddeebi'u jira. Akkasii ganama sa'aatii meeqatti galte? Ganama sa'aatii sadii gal. Sa'a sadiitti galte? Okay. Ganama sa'a 12 gale. 12tti? Okay. Amma sa'aatii sadii? Sadii tolba. Okay. Ishi. Oolmaa gaarii? Ayyee. Maal jettee? Akkasii? Boorana waan sisuu dandeessaa. Oromiyaa waan sisuu dandeessaa. Itoophiyaa waan sisuu dandeessaa. Biyya alatti dorgomtee jechuudha.
Kun amma maal dha? Asii sabeta. Eh. Osoo baasnee Eh. asiin naqanii. Bishaan keessaa qotamee baha? Bishaan keessa qotanii asiin naqatan. Namni dongora muka achi keessa jaan sun gartee. Eeyyee. Achi qabatanii lixan. Ahaa. Lixanii fuudhanii ol ba'anii asiin naqan. Kun amma lolaanaan kan fudhanneef akkasitiin godhan. Qabishaan. Maqaan kiyya Lafa Shoobaa jedhama. Waajjira aadaa fi turizimii godina Booranaatti ogeessa babal'inaan baafawwat turizimiiti. Fulaan amma isan daawwachaa jirtan tuni Booqee Sooddaa jedhama. Booqeen Sooddaa iddoowwan hawwata turizimii godina Booranaa keessa tokko yoo taatu, booqeewwan gurguddoo ija godina Booranaatti argamu keessa tokko Booqee Sooddaa kana. Booqeen Sooddaa godina Booranaa aanaa dirreetti argamti. Akkuma isan daawwachaa jirtan kana booqee tana bisaan qabdi. Bisaan kan keessa immoo sooddaa jira. Sooddi immoo booqee tan keessatti argamu gosa sadi. Inni bishaan keessatti argamu sun inni sooddi dhoqqee jedhama. Is bishaan lixxee daattuuni dhoqqee qotteetiin bisaan jala baafti. Hadhibiin immoo adiini amma akkan armaatti argaa jirtan kun inni sooddaa acaruu jedhama. Inni dhibiin immoo daalacha akka biyyee walii qaban kun inni maansolee jedhama. Sooddi gosa sadii kanaatti argama. Uummati immoo haala misan gartan kanaanii harma keessa baasee gubbaatti gurgurateetiin galii irraa argatee itti fayyadamaa jira jechuudha. Naannoon biraas. Hin barbaadu. Booqee Sooddaa. Booqee Sooddaa. Kun lixanii bardaatuun lixxee fuuti. Namni lixmaaf hin jirre. Gaffa godha bishaan isaa Hin lixanii ni duri. Amma maaf hin lixne? Amma ta'e aduun baanee gaatuun baasu. Hin lixanii bar gad fagoodha. gad fagoodha beekoo? Mukaan kun gad deemte. Baarilee waan akkas nam ciccirtu tokko naaf. Baarollee. Buutishaan kizii usadata. Zuurata. Egaan daawwattoota keenya irraan gadee kana buunee malka Sooddaa ilaallee bahaa jirra. Amma immoo tabba guddaa kanatu nu fuuldura jira. Egaa sa'aatii tokko booda lafa sila buuneerra sa'aatii tokko booda qaqqabna jechuudha. Ibsa.
Asham akkam jirtu? Nagaa nagaa. Akkam? Akkam jirtu? Nagaadha. Nagaa. Ijoo akkam fayyuma qaxalee. Ha? Maaltu? Footoo namni qabin jira. Katama deeman kee namni footoo isa qabu. Footoon qabnu. Jalli isaa irraati. Isaan jalbii dhuge. Eewtu? Hin dheebotee iyyuu. Eewu nama? Jaldee. Naabuun zinjeero. Annaan najjeesaa. Dhibbaat du'eedha. Aan dumetoo. Jaldeesi. Bishaan calbii dhuge. Odeechuu faqaariyaa. Wanni marsii galtee bineensa. Garaa jira. Gaaf lafti akkam buna haane. Inni ganamaa akkan taate. Egaan daawwattoota keenyaa ganama sa'aatii lamatti gadi buune daqiiqaa 40 deemne amma immoo ol deebi'aa jirra. Ol deebi'uutti xiqqoo nutti ulfaattee taa'aa jirra. Daawwannaa keessan nu wajjin godhadha.
Oh. Ah. Ara akkam fiigne anta? Huh? Akkam fiigne kasi jala? Ela, akasi jalan fiigne. Jedhama jette? Antika. Huh? Antika jedha. Anti andaka. Eh, Maal bakkatti jedhamudha? onni Waaqum kadhatan. Tabba kan buufte kagan nu deebifte galatoomedhani. Waan kan kennitaaf laal. Buuyyoo fa'a. waan godhatte siidha. Dhoqqee fa'a. Sii galee? Maqaan keenya Abdii Abdiidha. Sagalee kee xiqqoo ol fuutaare nagaama. Eh, Amma garam deemaa jirta? amma gara booqee deemuu jirra. Booqee Sooddaa? Booqee Sooddaa gabbuu jirra. Ahaa, amma sa'aatii kanatti deemtee Sa'aatii hojii sa'aatii meeqatti jalqabde amma jechuudha? hojii achii hin baane sa'aatii 8tti bisaan kee gasseenna. Ahaa, Bisaan seennee achii gad deebinee sood bisaan keessaa saafa kanatti guurranne. ahaa. Saafaan gizeetti guurrannu bisaan gubbaa deema. Homaa nutti hin ulfaatu jechuudha. Okay. Amma bishaan keessa yeroo galtu nama nukkaamsu bishaan. Bishaan namni nukkaamsanii Ah. funnaan kee keewwatanii
Finyaan keessa keewwatta. Cuqqaalatanii funnaan kana Mm. cuqqaalatanii gurraalleen cuqqaalatanii Qilleensa maaliin baafattare? qilleensi afaaniin baafatta. ol ceete Aha, ol baatee. Uffate Ah, afuufun afaaniin baafatta. yeroo achi eeggaa jirtu hafuurii tokkollee si keessa aha. Gisee achi keessa jirti immoo Bishaan hafuuriin mm. hin baafattu. Bisaan akka daqiiqa 5 yookiin daqiiqa 6 akkas akka obsite shanii Mm. bisaan hafuura hin dhaabatta. Ah, Daqiiqa 5 aha. keessatti bisaan hafuura dhaabde hojii ol baat kaan hafuura itti afaaniin baafata. Okay, maaliin immoo hammaarta harkumaani? Harkumaan haran saafa Harkumaa. kana jala keete jala tarkaana saafa keekeette tarata Aha. jara tarkaanitti tarate Ah, ol hin gabbaasta jechuudha. okay. Galatooma. Amma sa'aatii 10 Eh, achi keetti irraa jechuudha. sa'aatii 10tti baaftanii hin fixxu mi'a. Sa'aatii Ah, 10 soddaa miti. Achi booda buleessaa immoo harreen ganama baastee jechuudha. achi booda harreelleen ganama hin baasti bishaan sun ganama keessa baan kadhibii kadhiqannutti jira. Bishaan xiqqoon kun nula dhaaltu. Bishaan calbii jedhanii bishaan dhibii dhiqan. Ah, Bishaan sun dhiqannee galla sa'aatii 11 akkas ol baanaa jechuudha. kana achi bultu moo as baatanii bultu? As bullaa jechuudha. Kun hagam hojjetta jechuudha? Biyya tokkotti birrii 2,000 akkam xiqqaatte 2,000 500 2,500 yoo xiqqaate. Akkasitiin hojjechaa oolte jechuudha. akkas. Egaa amma mootummaa maal gochuu qaba jettanii yaaddu amma kanarratti? Amma mootummaan waan kana itti yaadaa dhaqee dadhabee karaa sanii baasnaa jedhaa hin taatu. Mm. Biyya cufaa waan kanneen yaada qabaa. Mootummaan yaadisa kaan dafee tarkaanfii hin godhu. Mm. Amma eeggachaa jirra. Otoo karaan bahee haala salphaadhaan bahuu danda'a jechuudha. Bahuu danda'a. Gaarii tachiifaatee fa'aa ol ba'a. Eeyyee. Eeyyee. Kanaafiyyuu rakkinni keenya guddaan nu qabnu Ah, karaan kun nurraa hammaatee jira miila namaatiif arra callaa. eh, Gaariin hin deemu motoriin hin deemu eh. rakkoon ganni iddoo akka hin qabdu rakkinni karaa kanaa. asumatti ra'ee Ash, galatooma. qabaa gubbaa tolba maangoo harrum dhibii gubbaa keetta maangoo isaa du'ee ni renni waa